السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتا في كبجمتو روزات بوندي كيسانو نكاين كيك اللي سران كانين اون رامدي سناكو سننجا وسو منتي في كودا هنجني جولي اورموار روما كيسانو جرا akkasuma ijoollee amantii biraallee ashama harka fuunee isiniin jecha akkamii nagaa qabdanii jirtanii jiru maal fakkaatti hedduu takkaan isinirraa badeemi hedduu takkaan isinirraa badee ifama guddaa dammootiyyuu isin waan yaadee dhufe akkasii nagaa qabdanii jirtanii baganaa jiraattanii martummaan keessanuu ijoolleen Oromoo jechuudha guutuma keessanuu hedduu takkaan isin jaalladha hedduu takkaan isin kabaja. Akkuma duraanitti osoo amantii fi kutaa hin jenne jechuudha. Hadda hordoftoota fi kabajamtoota yaa Roozaan maaliif dhuftee maal qabattee dhuftee jettanii Roozaan maaliif nurraa turtee jettanii hedduu takka na eegu jirtanii ni beeka. Anillee dhugaa isinitti hime hedduu takka suusiinatti taatanii jirtanii. Akka nama hin jiraan YouTube kanayyuu suusiinatti ta'eetiin hin jira. Isin maal hojiidhaan isin arkeet maayichuun ijaan isin argu walirraa fagoo jirra inni hundi keenya jechuudha hordoftoota kabajamtoota kiya bakka takka hin jiru jechuudha. Akkasuma akka gaafa viidiyoo abbaan mana kiyyaa dhufe isiniif gallakkisee orgasanii isinitti hin deebine kun hadda guyyaa meeqaffaa irratti isinitti deebi'e akkasii hordoftoota kabajamtoota kiya hedduu gaafsanii hedduu takka waa hedduu takka sirriitti illee hin waraabne viidiyoo baay'ees gaafsanii wanni hin jenne maaliif jettee hojjettan ijoolleen baay'een Roozaa viidiyoo itti aanu gannuu dhiisii yeroo isin naan jettan jechuudha. Akkam akka taane hin beeku kaameraallee xiqqishuu wanni nu harkaarratti ta'e kaanumaadhaaf malee waan biraa miti anillee hedduu takkaan ni jira miti wanna tokko jechuudha. Wanna tokko wanta akkam jedhee akkan isinii himu jiru wanna tokko jechuudha wanna haaraa takka wanna nama tokko nuti qaamaadhaan wal arginee hin beeknu nafa abbiin jechuudha. Qaamaadhaanis waan wal arginee hin beekne qarallee jechuun wanni marratti wal barannee haasa qabna malee jechuun akkasitti illee waan wal arkanii hin beeknee fi namni tokko namarraa fagoo jiruu fi nama bira jiru namatti dhiyaatee jiru tokko miti ni beektan jedhee yaada maaliidhaaf yoo jettanii akkasuma fakkeenyaaf nama fakkeenyaaf biyya keessa jiru tokko yoo wal barattaniini takkaa wal arguu ni dandeettanii innis ilaalaas badhees taatu wal arguu dandeettanii ofiin ammoo waan tokko akkasitti nu ulfaatu jechuudha. Garuu namni badhee osoo waliin arginu online marraa wal beekee wal argu kun hedduu takkaan ulfaata. Hedduu takkaan nama salphachiisa jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota kiya maaliif reefa qaanii jiraan akkuma wayii ni beeytanii hin jee yaada nama haaraa takka yeroo wal argitanii tokko hedduu takka maal keessa akka galtan ni beeytanii natti fakkaate. Anis kanumaadhaafi isaanis ammallee sagaleedhaan abbiinis hedduu takka kaameraa biratti dhiyaate waan hin beekneef hedduu takkaan qaanfata hedduu takkaan saalfata jechuudha. Kanaadhaaf hedduu takka haasaa hangoonee innillee hedduu takkaan dadhabee karaa hedduu takka xiqqishuu wanni jedhee dhufe haasaa hin goone. Osoo sirriitti haasa'u akkasitti akka nuti warra YouTube irratti haasawni akkana jennee haasawnu san haasa'uu hin danda'u jechuudha. Inni maaliif nitti ulfaataa ni qaanfata kaameras dura qara dhaabbatee namni hin beekne tokko isiniif himeetiin hin jiraanii natti fakkaate asiin duraan yeroo diraamaa eegalu sa'idii yeroo na eegalchiisu jechuudha. Yeroo eegaleetiin hin jiru kolfaan dadhabii. Osoo saalallee akkasitti san hin taane kaameraamaan kun yeroo akkatti ijaan akkana wal bira geennee wallaadu kaameraa kana niin kolfaa ture. Walumaa galattuu saayinsiifaa kaameraa maqabaatee akkanumatti dhaabbata bakka geeffadhu faanaan jiran jechuudha. Isiniin galee hedduu takkaan bakka
wanni nama godha. Kanaadhaaf hordoftoota kabajamtoota kiyya kanaadhaaf abbiinis hedduu hin naasofne inshallah isiniif fidachuudha. Hedduu takka waan akkas kaameraa dura taa'ee akkasitti akkaan assalaamu alaykum maalii kanaadhaaf dhiisaa waan hedduu takka hagasuu waraabuudhaaf ani hedduu takka ittiin galatoomfadha. Hedduu takka akkana qorata kaameraa waan hin beekneedhaaf jechuudha. Kanumaadhaaf malee waan biraa miti isinirraa hin naasofne arma sagalee kiyya isiniif wanni jedha jechuudha. Inni isaanis warra isaaniillee obboleeyyanlee keessummaadha waa'ee kaameraa waan takka hirraan beekanii waraabbisirraa waa jechuun waan akkana namuun arkin beeku. Kanumaadhaaf anillee nin qaanfadhe isaallee saniif innillee wanni jechuu dhabe. Kanuma malee waan biraadhaaf miti hordoftoota kabajamtoota kiyya kun wadda ammootu as baheetiin jira. As bahee kun bakka hin beeku hedduu takka asoosi takkaansi taatanii dhufeetiin hin jira. Hada roozaan kun isiniif deebiteen hin jirti. Abbaa manaa isiitillee isiniif fiddi. Akkasii hordoftoota kabajamtoota kiyyaa hedduu takkaan wanni jedha. Ammallee ijoollee takka waliin gaafatu barbaadu jechuudha. Dhiifama warra yuutuubii namaa waraabdanii gadhiiftanii ijoollee hedduu argallee waan bareedallee ka dubbatanii waan bareedallee ka haasahan jechuudha. Tokko ammootiyyuu yuutuubii viidiyoo namni birriidhaaf jedhee waan dhibba namaa hin jiru birriidhaaf jettanii waan hin taane waraabdanii waan roozaan hin qabne namni tokko wanni akkasii hin jaamne haasuun hin danda'amu gaariidhaan miti. Xiqqishuu tasgabbaa wayyaa birriinillee kana hunda akka nama guutuu natti fakkaane akka waanuma nagaa dubbachuu wayya natti fakkaate. Kanaadhaafuyyuu warri dubbattan hedduun haasaa keessatti wanna kana maal haasaa jirra maal dubbataa jirraa jira. Anuu nutoo warra nama akkamii jira of ilaalaa of duuba booda of ilaaltanii geessitan waan namaa dubbattanii. Hedduu warra nagaa waraabbadda barbaadan guutuu waraabbattanii yoo gadhiistan kiyya kana gabbuusanii yoo gadhiistan ani yoo isin arkattan akka kanan arkadheeti waan nuti isin hin qabu. An garuu barbaannaan yoo barbaadde viidiyoo keessatti irratti koopiraatii erguu ni danda'a. Akka isin birrii isin hin irreenillee godhuu ni danda'a. Haa ta'u garuu asin Oromoodha anillee Oromoodha. Warri namni Oromoo tokko wal guddisa malee wal gadi hin dhufu. Kanaadhaaf hordoftoota kabajamtoota kiyya hedduu takka isin jaalladha. Hedduu takka kana hin jenne abiyyoon dhufe niin qaanfata beektanii. Hedduu takka hin qaanfata baay'ee takka jechuudha. Beeku waan kaameraa ta'eef hin beeku. Yoo naa dhufeetiin hin jee ni yaameen jaanii waameen joo. Okiin anuma yaamee dhufa. Yoo inni kana dhufe naa dhufe maaliif isin hin jabeetan ni qaanfata. Video waraabuu deemannaan dhuftaan jennaan hin deemayyaniin dhufaan jee yoo naa dhufame nagaan walumaan harkina akka inni ta'u walumaan ilaalla. Wallaahi yoo inni dhufeetiin hin jee takkitti irraa muru jechuun inni as takkaakkalee akkasitti gad inni yoo inni qaanfatallee yoo inni dogongorallee walumaan garuu maaliif hedduun beeku waan ta'eef waa'ee yuutuubii kanarraa jechuun hin beekuu fi sodaadhee haasaa isinitti dheeresse hanguma isinirraa ture kana waan inni isin yaadee fi waan hedduu takkaan isin yaadee fi isinitti dheeresse dhiifama guddaan irraa ta'a hedduu takkaan akkaan jee isiniif ibsu hin qabu jaalala keessanii fi kabajaa keessanii abbii yaameetiin dhufa yoo inni na hayyame jechuudha. Yoo inni na hayyame namoota sootumaadhaan kan wanni jedha yaa rabbii kiyya rabbiin na hayyamsiisa. والله تنتك يا بري كتاتني جرا يمبيوني كمان فتا بكاري ساتني والله العظيم والله فيديو كان رت أنا دركام يساورا بي دركام يساورا بي نفيدا إنه ما بهيو ولا ما قالتو بري ما كيس أيو بهيتني جرا
akkasii hordoftoota kabajamtoota yaa ajaa'ib akkas jennaani takkuma anaa bijeen barri ni beekaa bira kan biyyi waraabaa jiru ni harka beeyitiniin kute maal godhanii wanni godhu hin jiru bakka viidiyoo biraa lammataa irratti wallahi qabee isinii fida hordoftoota kabajamtoota yaa bakka akkan isiniin jedhullee hin jiru hangana kun rozaan dhufteetiin hin jirti asiin gara kan aappiilee YouTube irraa ni fida nan dorku hedduu takka innillee jechuun kaawwanne kana ni harka namni waa beeku tokko namni barate tokko fakkeenyaaf namni tokko rozaa erga heerumtee YouTube irratti hin beewanne jettan YouTubein wama takka asuma teettanii kolfitanii taphatanii namni kun tokkumni dhibbi tokko isin beekif namni kuma dhibba tokko sanii wal narkitanii nama kuma dhibba tokko sanii miti YouTube jechuun sirriidha waan gaarii irratti dalaganii wama bareeda waan hin taane bicha dalaguu dhabuudha malee wanni nama wanni jedhu jiru namni kun minnu nama hedduudha mee warruma YouTube hin qabne aadima keessa yoo ilaalame kun wanni dhaamiti rakkinaa miti rakkinaa abbaan nam tokko akan taaniif affaama akan taaniif atti fudhatachuudha YouTube makana jechuudha YouTubein akka wanni hunduu haala abbaa tokkooti haala abbaati warra prank dalagu kana oo warra drama dalagu ammootu drama jarsaaf jarti ta'anii dalaganii warri jarsaaf jarti ta'ee dalagu kun jarsaaf jarti dhugaa miti wanni hundaanii hubattan jedhee yaada warri beekan jechuudha akkasuma hordoftoota kabajamtoota kiyyaa YouTubein isiniif qajeellan wallahi isiniif laalamnaan isiniif sirritti hordoftoonni keessanii wanni isinii jennan YouTubein hedduu takka bu'aa guddaa qaba hedduu takka YouTube jechuun oorruu teessan warra kun amma oorruun taqoota nadantuun ni jirtimi nama oorruu tanarraa ni harkattanii waggaa harkattanii isa ji'aan irraa harkattanii isa ji'a tokkoon irraa harkattan jechuudha waggaa yoo miti ji'a tokkoon irraa harkattanii maaliif isiniin jedha beektaa isiniin jedha beektanii warri waan beekni nam tokko namni kun akkana YouTube dalagee maalidha oo amalan qabu haalan qabu dhalaa YouTube irraa namni YouTube irraa akkana haasa'uu barate dubbatu baratan kakkas jedhusantu kabajaa hin qabne kakkas jedhutu haala hin qabne YouTube jechuun bakka feetan deemtanii yoo dalaydan bakka feetan dhayxanii yoo hojjettan bakka feetanitti abbaadha malee YouTube irraa miti abbaan sunoo kabajaa ofii qabe akkasumatti YouTube wanna nama godhe hin jiru kabajaan abbummaa fi wanni hunduu abbummaa fi nama silaa kabajaa qaba jedhanii yaadantu kabajaa hin qabne zaman ammaa kana keessatti jechuudha kanaaf hordoftoota kabajamtoota kiyyaa yoo hin dalagattanii namni hundinuu qur'aana rabbii aalimaa ta'e of keessaa beeku hundinuu anama fakkeenyaaf asiin dura viidiyoo tokko irra isinii waraabee jira YouTube kana yoin amma birri kana nama naa kan nun beeku maskiidattiin gaafachiise isiniif galee nama naa kan nun beeku YouTube kana numaan fudhadha dhuguma anammoo yeroo jalqaba YouTube kan saayiduma rabbiin ija isaa haa deebi'u namni hundinuu addunyaa kanarra keessattuu guutuu warra yaamanii namni fi biyya biraatti illee sa'idimaan darajaa kan hunda gahee sa'idimaan boonissaadhaa fi waa'ee birrii hundumaa arge namni galata namaan beekne galata rabbiillee hin beeku isiniif galee kanaadhaafuu jechuudha gaafa sa'eeti birrii naa fuudhee YouTube haala YouTube kana naa sirreessee naa baanee birrii naa fuudhu jechuudha hedduu takka dafeenyi sodaadhee ammaa sa'eetiin kun narraa fudhata ammaa narraa fudha kun birriin kun soba ta'uun oolu jedhaa ture garuu ammootiyyuu hedduu takka hin rakkattanii bakka fooqillee ijaaruus dadhabdan wanni yoo ta'uu dadhabdan jiruuta isin keessatti jarraati waan barbaadan cinqitti akka hin jiru garuu ammoo YouTube kana banachuun dura itti yaaduu isin barbaachisa banachuun dura waa hunda akkamitti waa hunda isaa seera isaa hadhuma dalaydnee abboo hadha birrii nu herreguu jedhanii dhiisuu miti nuti gaafa birrii argannu jira gaafa birrii hin arganne jira abdii gaafa birrii argannu jira gaafa birrii hin arganne jira abdii kutuu hin barbaachisu jechuudha abdii hin kutina dalagattan dalagadda warra YouTube irraa bitattanillee wallahi yoo seeraan dalagattanii bu'aa qaba jechuudha akkasii hordoftoota kabajamtoota kiyyaa wanni hunduu abbumarraayi namarraa abbuma sanirraa malee YouTube irraa miti jechuudha kanaafuu akka irratti isinii kaase gaafadhee ture yeroo ishee ka gaafadhee jedhee YouTube kana salaama harka wal fuudhuu oo ammootuyyuu karaa hin taane waa hin taane dalaguudha malee maarra koo qaba namni hunduu fudhataa jira aalimni hunduu YouTube fudhatu jira naan jenna akkasii yaadee ture hundaafuu rabbiin keerii haa godhu
akkasti naan ji'anii garuu dhugaa taatee soballi taatee hin beeku hundumaa rabbi beeka namaadhaa miti. Isinitti dheeresseetiin hin jira hordoftoota kabajamtoota kiyyaa intanatti bakka inni gahaa akka qaraatii miti. Tasgabbii barbaachisa haasaallee hedduudha miti re'ee bakka Roozaa tasgabbaa'ee dhaabee amma bakka hedduun guddisini haasaa bakka ishiin guddisuu hordoftoota kabajamtoota kiyyaa nagaa naa jiraadhaa hedduutti akka isin jaaladha isin kabaja kanarra abbii ni fide dhaba wallaahi giddii harkisee ookaa osoo amma inni hin qabne haa waraabee mobaayila dhoksee bakka ni jira isinii fida malee wanni dhaamiti gaba kana illee dirqama YouTube irratti ol baha akkasii inshallah du'aa ina godha waa hundumaaf rabbiin namni rabbiin qabu homa takka hin dhabu keessa namaadha murteessaa fuula namaadha oo qaama namaa miti oo dheerina oo gabaabina oo mootu akhlaaqa osoo hin taane keessi jechuun keessa namaati ka argu rabbiin alama keessa kenna hunda rabbiin haa argu rabbi yaada murata keessan isin haa godhu rabbiin akka nama hundaatti rabbiin isin haa gammachiisu gammachuu keessan inshallah ilaa dhuma rabbiin haa godhu naafis akkasuma haa godhu hunda husinitti dheeresee asirraati walitti deebinutti ijoollee amantii biraallee nagaadhaan naa turaa hedduu isin jaalladhaa hedduu takkaan isin kabajaa in hundummaan keessan akka isin hin jedhu hin jiru. Roozaan jaarsa argattee fillee isinirraa hin fagaattu. Abbaan manaa kootillee nama akkasiidhaa miti isas fideetiin amma wallahi hin qaanfatee na biraa kuteedhaaf malee nama akkasii miti fideetiin isin dhufa.